Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa har'aa of harkaa qabnu kunooti. Manni maree ministeerotaa wixinee baajeta bara dhufuu bara 2018 birriitti hiriirona lamatti siqu paarlaamaatti qajeelche. Manni maree ministeerotaa walgahii idilee 47ffaa irra gaggeesseen baajenni mootummaa federaalaa akka bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaa birriitti hiriirona lamatti siqu akka ta'u murteessuun mana maree bakka bu'oota uummataatti qajeelcheera. Baajenni kun baasii idilee mootummaa federaalaa, baasii kaapitaalaa, deeggarsa naannoleef kennamu, deeggarsa galmoota misoomaa waaraa raawwachiisuu ka dabalatu ta'uu ibsame. Baajenni bara dhufuu kun baajeta mootummaa bara xumuramaa jiru kanaaf ragga'ee ture baajeta dabalataa ji'a sadaasaa keessa ragga'e waliin birriitti hiriirona 1.5 irraa caalmaa 33 ol agarsiiseera. Baajenni mootummaa federaalaa bara baajetaa 2018 galmoota karoora misoomaa waggoottan 10 qabaman haala raawwachiisuun oomishaa fi oomishtummaa haala guddisuun lammiilee sababoota uumamaa fi namtolchee qeerraa buqqa'an haala deeggaruun danda'amuun qophaa'uu ibsameera. Kana malees hammattoo dinagdee maayikiroo bara giddu galeessaa 2018 haga 2022 fi fiizikaalaa bu'uureffachuun akkasumas raawwii sagantaa baajetaa bara baajetaa 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa gamaaggamuun qophaa'ee ka dhiyaate ta'uu gabaasaaleen ba'an ibsaniiru. Manni maree ministeerotaa wixinee baajetaa dhiyaate irratti erga mari'atee booda sagalee guutuun raggaasuun gara mana maree bakka bu'oota uummataatti dabarsee jira. Oduu keenyatti aanuun Isaayyaas Afewerqi gaanfa Afrikaatti uummata Koshii fi Seem gidduu jibba uumuun walitti bu'iinsa kakaasuuf hojjechaa jira jechuun Ambaasaadar Diinaa Muftii himatan. Miseensi paarlaamaa Itoophiyaa Ambaasaadar Diinaa Muftiin pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afewerqi gaanfa Afrikaa tasgabbii dhabsiisuuf yaalii gochaa jiru jechuun qeeqan. Isaayyaas uummattoota Seemii fi Kush gidduutti jibba uumuun muddamaa fi walitti bu'iinsa kakaasuuf yaalaa jiru jedhan. Ambaasaadar Diinaa Muftii yaada marsariitii Horni Riivuu irratti barreessaniin piroojeektiin Isaayyaas Afewerqi ammaa kun milishoota Amaaraa fi Tigraay gidduu tokkummaa uumuu fi qindeessuun mootummaa federaalaa Itoophiyaa kuffisuudha jechuun ibsan. Kana malees pirezidaantiin Eertiraa hawaasni Oromoo Itoophiyaa keessaa akka jibbamu taasisuuf yaalaa jiru jechuun komatan. Kanaanis yaarrimee gonkumaa hin hubanne Oromummaa hasaawaa isaanii keessatti kaasaniiru jechuun pirezidaantichi qeeqaniiru. Hariiroon qaban boora'uun guyyuu ifaa kan ta'ee fi Itoophiyaa fi Eertiraan karaa kallattii fi alkallattii ta'een wal qoccoluu isaanii jabeessaniiru. Inni tokko isa kaan yeroo komatu kaan ammoo isa kaan himachuu itti fufeera. Aangaa'onni mootummaa biyyoota lamaanii carraawwan garaa garaan himanni dhiyeessanii fi jechoonni walitti deddeebisan guyyaadhaa gara guyyaatti dabalaa akka dhufe fakkaata. Akka lakkoofsa Itoophiyaa caamsaa 26 bara 2017 ministeerri beeksisaa Eertiraa Yemaanee Gabra Masqal fuula eeksii isaa beekamu irratti ergaa deebii ministeera ittisaa fakkaatu qoodeera. Yeroo ammaa kana deeggartoonni badhaadhinaa waa'ee Eertiraa waan hundaa qeequu irratti xiyyeeffataniiru jechuun barreesse. Ministeerri ittisaa Itoophiyaa Aayishaan erga pirezidaantiin Eertiraa kabaja guyyaa walabummaa 34ffaa irratti Itoophiyaa eeruun dubbateen booda biyyoonni biyya jedhanii waamuuf kana marakkisan sadarkaa kanatti waa'ee Itoophiyaa dubbachuuf yaaluun isaanii amala baratame akka ta'e nan beekaa jettee turte. Pirezidaantii Isaayyaas kabaja guyyaa walabummaa irratti mootummaa Itoophiyaa cimsee qeeqeera. Guyyaa walabummaa akka lakkoofsa Itoophiyaa caamsaa 16 bara 2017 kabajame irratti pirezidaantii Isaayyaas humnoonni alaa karaa bakka bu'aa isaanii ka ta'e badhaadhinaa waraanni waggoota 5 darban uummata Itoophiyaa irratti waraana labsan hangam akka abdii kutatan kan agarsiisudha jechuun dubbatee ture. Haasaa kana hordofee ministeerri ittisaa Itoophiyaa raayyaan ittisa biyyaa qaama maqaa hin dhoofne humnoota xixiqqaa gorsaa dhaga'anii kaka'aniif gurmaa'e akka hin taane dubbatteetti. Ambaasaadar Diinaa Muftii fuula marsariitii Horni Riivuu jedhamu irratti barreeffama baaseen mootummaan Eertiraa loltoota isaa daangaa Itoophiyaa keessaa akka baasuu fi humnoota hidhannoon Itoophiyaa mormaniif deeggarsa kennuurraa akka of qusatuuf hawaasni addunyaa dhiibbaa akka taasisu gaafateera. Mana maree bakka bu'oota uummataa keessatti miseensa koree dhaabbii dhimmoota alaa akka ta'e Ambaasaadar Diinaa Muftii mootummaan Eertiraa daangaa walabaa Itoophiyaa bara baraan qabatee itti fufuu hin danda'u jedhan. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed kanaan dura bakka bu'oota Tigraay waliin marii taasisaniin raayyaan Eertiraa bakka seeraan isaaf kenname irraa akka jiruu fi isa ala bakki qabatee jiraannaan koree qulqulleeffatu hundeessuun dubbatanii ture. Itoophiyaa fi Eertiraan waggoota 20 oliif wal gaarreeffannaa keessaa erga turanii booda muummee ministeera Itoophiyaa Abiy gara aangootti dhufu hordofee hariiroon qaban fooyya'ullee erga dhiyootii as garuu mufannaan lamaan isaanii gidduu jiru mul'achaa dhufeera. Mufannaan kun gara waraanaatti ce'uuf tibbana fiixee irratti akka argamu himama.
Oduu keenya itti aanuun Ameerikaan carraaqqii Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuuf taasiftu akka deeggartu yoo ibsitutti Itoophiyaan gaaffii kana gaaffii idil addunyaa taasisuuf carraaqqii taasisaa akka turte eerte. Ameerikaan carraaqqii Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuuf taasiftu nan deeggaraa jette. Kunis karaa daldalaa fi adeemsa nagaa fi dippiloomaasii hordofeen akka raawwatamu hubachiiste. Ameerikaan carraaqqiin Itoophiyaan karaa daldalaa akkasumas adeemsa nagaa fi dippiloomaasii hordofeen ulaa galaanaa argachuuf taasisaa jirtu akka deeggartu Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi Erviin Masiingaan dubbatan. Kallattii dinagdee biyyattii ilaalcha keessa galchuun dhimmichi murteessaa ta'uu cimsanii dubbataniiru. Dinagdeen Itoophiyaa saffisaan guddachaa jiraachuu fi guddinni ishee akka itti fufu tilmaamni akka jiru kan hubachiisan ambaasaaddarri kun kanaafis ulaa galaanaa argachuun barbaachisaadha jechuun tajaajila oduu Itoophiyaatti himaniiru. Tattaaffii akkanaa deeggaruun waan mootummaa fi imbaasiin Ameerikaa gara fuulduraattis itti fufanii hojjetanidha jedhan. Itti dabaluunis Waashingitan dhimma kana akka hordofaa jirtutti dubbatan. Hariiroon Ameerikaan Itoophiyaa waliin qabdu ilaalchi siyaasaawaa taasisaniin mala Ameerikaan hordoftu Itoophiyaan biyyoota naannichaa keessaa bal'inaan olaanaa qabaachuu isheen kan wal qabatu ta'uu eeruun bal'ina ishee caalaa dhiibbaa naannicha keessatti qabduu fi dandeettii naannicha deebisanii tasgabbeessuuf qabduutii jedhan. Yaada kana kennuu ambaasaaddara Ameerikaan booda gama Itoophiyaan ammoo gaaffii karra galaanaa ajandaa idil addunyaa taasisuuf dippiloomaasii cimaan hojjetamaa turuu Dr. Geediyoon Timootiyoos ibsan. Dr. Geediyoon yaa'ii idilee 34ffaa mana maree bakka bu'oota uummataatti guyyaa irraa adeemsifame irratti gaaffilee miseensonni mana marichaa dhiyeessaniif ibsaa fi deebii wayita kennanitti kana jedhan. Deebii isaaniin dippiloomaasiin Itoophiyaa tarsiimoo fi qajeeltoo biyyoota ollaaf dursa kennuu kan hordofudha jedhan. Haaluma kanaan biyyoota ollaa wajjin walitti hidhamiinsa bu'uuraalee misoomaa, daldalaa fi investimentii akkasumas nageenya waloo irratti dippiloomaasiin cimaan hojjetamuu hubachiisan. Dippiloomaasii lammiilee irratti xiyyeeffateen baatiiwwan 9 darban qofa biyyoota Afrikaa fi baha giddu galeessaatti lammiileen haala rakkisaa keessa turan 92,000 ol gara biyyaatti deebifamuun danda'amuu kaasan. Faayidaa biyyaalessaa fi fedhii Itoophiyaa dursuun humnoota naannichaa fi dhaabbilee turistootaa idil addunyaa waliin xiyyeeffannoon hojjetamaa jira jedhan. Gaaffii karra galaanaa argachuu Itoophiyaa ajandaa idil addunyaa taasisuu kan dandeessee dippiloomaasii cimaan hojjetamuus hubachiisan. Gaaffii karra galaanaa argachuu Itoophiyaaf adeemsi dippiloomaasii eegalame hanga milkaa'utti seerota idil addunyaa fi qajeelfama kennanii fudhachuu hordofuun hojjechuun barbaachisaadha jedhaniiru. Oduu keenya birootiin Tiraamp lammiilee biyyoota alaa 12 akka Ameerikaa hin seenne yoo dhorku dhaabbileen mirga namoomaa ammoo ni balaaleffatan. Doonaald Tiraamp kaayyoon lammiilee biyyoota 12 irraa gara Ameerikaa hin seenneef uggura imalaa kaa'eef gama tokkoon yaaddoo shororkeessummaa akka ta'e ibseera. Garuu Iraaniin alatti biyyoota 12 keessaa tarree galmee biyyoota shororkeessummaa deeggaranii US irratti kan argaman hin jiran. Biyyoota uggurrii imalaa irra kaa'ame kanneen hedduu keessatti lolli qaamolee hidhatan gidduutti gaggeeffamaa jira. Kana ammoo mootummaan isaanii galmee yakkaa kennuuf fedhii qabaachuu dhabuun uggura kanaaf akka saaxilaman kaasee Tiraamp. Haleellaa dhiyeenyaa Kolooraadoo keessatti raawwatame walqabatee haleellichi kan raawwate lammii Masirii ta'uu Tiraamp yeroo uggura imalaa kana mallatteessu beeksisee ture. Sababni ijoon uggura imalaas haleellaawwan akkanaa ta'us beeksiseera. Haa ta'u garuu haleellicha kan raawwate lammii Masiriiti jedhamus Masiriin tarree biyyoota lammiileen isaanii gara Ameerikaa akka hin imalleef ugguramanii keessa hin jirtu. Kuta'ee gareen mirga namoomaa dhorkaa viizaa Tiraamp dabarsan kakeeqan yoo ta'u, Amnesty International USA'n ammoo tarkaanfii loogii sanyummaa fi gara jabeenyaati jechuun ibseera. Namoota saba isaanii irratti hundaa'uun irratti xiyyeeffachuun dhorkuun kun odeeffannoo sobaa fi jibbaa qofa babal'isaa jechuun barreeffama miidiyaa hawaasaa isaa X irratti barreesseen dhaabbatichi ibseera. Dhaabbanni Human Rights First kan Ameerikaa keessa buufatee gama isaatiin tarkaanfii farra godaantotaa fi adabbii biraa alaa pirezidaantii Tiraampiin fudhatame jechuun balaaleffate. Dhorkaan kun kanneen biyya keenya keessatti namoota jaallatan waliin walitti dhufuuf eegaa turan hedduu dabalatee baqattoota, kolugaltootaa fi uummata saaxilamoo biroo kamiidhuudha jedhan. Daayirektarri olaanaan abukaatummaa baqattoota dhaabbatichaa Roobin Bernaadaabas ibsa dhimma kana irratti kennaniin dhorkaan biyya keenya nageenya akka qabaattu gochuuf homaa hin godhu, garuu nageenya biyya keenyaa akka miidhuu fi namoota eegumsa baay'ee barbaadan akka malee irratti xiyyeeffataa jedhaniiru. Egaa dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon irraa of harkaa qabnu kan hangammaa dhaggeeffattan ture. Qophii hafe waliin turtii gaarii.